Hi guys, kabajamtoota fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa barnoota tokkoon isinii qabadhee dhufee barnoonni kun akkamitti akka maqaa keessan fayyadamtanii akkamitti akka barreeffama bareedaa tokko barreessanii isiniif barsiisuudhaa dhufe hunno appiinis kana fakkaata. Appiin kunis Pikisaarti jedhama. Pikisaarti namni hin beekne hin jirtan. Pikisaarti kana fayyadamuudhaan akkamitti akka maqaa keenya fayyadamuudhaan qubee keenya fayyadamuudhaan maqaa keessan akka ajaa'iba barreeffatanii isin qabadhee dhufee osoo gama hojeenyaan seenan duratti namoonni chaanaalaaf haarawaa taatan subscribe like godhaadha. Nagargaadhaadhaan isin jennee gama hojii keenyaa waliin haa yaanu. Hunnoo gama kanaa erga dhufnee booda hunnoo Pikisaarti kana al tokkoof irratti ni tuyna. Erga tuynee booda gama keessaa salphumatti nu geessa hunnooti mallattoo pilaasii gadii tanarratti al tokkoof ni tuyna. Erga tuynee baagiraawundii adii filachuu qabna. Gammas keessaa baagiraawundii adii filadhaan isiniin jira. Baagiraawundii adii kanarratti al tokkoof kilikii naan godhu salphuma gama kanaa na fide inninis innaa gama kanaa na fide hunnoo xiqqishoo soofee teekistii hajuu kanarratti hunnoo asirratti al takkaaf kilik godhaa. Erga gootanii booda hunnooti gama kanaa isin eessi filadhaan waan maqaan kiyya irraa ka'u waan maqaan keessa irraa ka'u filadhaan isiniin jira. Innaa ichira kunoo raayitii kanarratti naa tuytan gama kanaa isin akkana zuum fittas gootaniiti zuumii fi xiqqeessuudhaas isiniif gargaara. Ichi booda hunnooti bakka tanaan kana zuum fi gootanii amma nagaa gama kanaa xiqqishoo kanatti isinitti qe'ee dhiyeessitan. Achi booda hunnooti gama gadii kanatti hunnoo istrook hajuu kanaatti argama. Isinaa kanarratti tuytanii hunnooti gurraacha filachuu qabdanii isa kana hunda akkas malee isiniif hin ta'u footoon teessan akka qiyyaasan hin ta'u shaadoo hanjuu waan irratti tuqaasaadha. Ichi booda gama kanaa akkanatti xiqqishoo akkanatti sarara kana akkana achi harkistanii xiqqishoo kana gad xiqqeessanii haa gubbaa xiqqishoo akkanatti gad xiqqeessanii haa jalaa kana xiqqoo ishee akkanatti kana irraa gama kanachi ni harkiftu akkana golgaammaan tana. Ichi booda ammallee istrook hanjuu kana kalar hanjuu kana keessa seenuudhaan gurraacha godha. Guututti gurraachannaa gootan istrookii keessan keessa galuudhaan amma gurraacha malee isin toofatuu teessan akka qiyyaasan istrookii kana keessa seenaati. Istrookii kana keessa erga seentanii booda hunnooti adii filadha. Amma adii erga filattanii hunnooti adii innaa filattan akkana isin fide hunnooti laa erga adii akkanatti isin fide booda ammaan tana wanni isin godhuu qabdan kunnooti aad pootoo hanjuutu jira. Pootoo teessan filattan gaamma akka ajaa'ibaatti isiniif bareechuudhaaf aad pootoo hanjuu kanarratti al tokkoof ni tuytu. Erga tuyxanii booda arboota irratti pootoo filattanii pootoo amma kun filadheetiin jira. Ichi booda aad hanjuu erga pootoo filattanii al tokkoof irratti tuyxanii booda aad hanjuu kana gubbaa irratti argama. Aad hanjuu kanarratti ni tuyxan. Ergasii gama kana akkanatti isin fida akkanatti pootoo san as harkisuudhaan irratti wal qixxeeffatan. Irratti kun akkanatti wal qixxeeffatan gaammaan tana. Achi booda sarara xiqqaa kanaatu sarara jalaa kanaatu kun akkana gamanatti hirkisuudhaan xiqqishoo akka barreeffamnis mul'atu ni gootan. Erga akkana gootanii booda hunnooti laa akkanatti akka mul'atu erga gootan barreeffamni keessaan akka mul'atu gootan kunoo gama gubbaa kanatti RC kana irratti al tokkoof ni tuytu zuum fittas gootan fittas harkiftaniiti haquu eegaltummaa na waliin turame. Ammaan tana akkana gaa suuta jettanii ni heeyitu osoo sarara keessaa osoo hin baane akkanatti heeyitu laa sarara kana qofa akkanatti waa maddi bee footoo maddi baate hundarraa ni heeyitu. Mataa keessanii suuta jettanii akkanatti irraa ni heeyitan. Akkana sarara siirraas deemtanii akkanatti irraa ni heeyitan. Akkana gunnoo kana gootan gaa kana erga gootanii booda hunnooti ammaan tana gaa na wali ilaala sarara xiqqaa jilaa kana akkanatti ichifittu laala waa amma isiniif toluu jalqabee jira jechuudha. Amma gubbaa kanarratti ni tuytu daabilikeet hanjuutu keessatti argama. Daabilikeet hanjuu kanarratti hunnooti daabilikeetii hanjuu kanarratti lama footoo teessan ni gootu. Ichi booda irratti deebitee irra wal qixxeeffatan. Egaa irratti wal qixxeeffatanii egaa amma erga wal qixxeeffatanii booda hunnooti eredes hanjuu kanarratti ammallee ni tuytu. Erga tuytanii booda amma gama gubbaa kanarratti innaa tuytan amma xiqqishoo harkiftanii hunnooti eredes hanjuu kanarratti ni tuytan. Ammaan booda irraa ni heeyitu. Amma erga ammaan tana kanatti irraa heeyitanii booda laala ichi bakka sanarratti innaa tuytan akkanatti amma guututti irraa heeyitanii qulqulleessuudhaaf isin fayyada. Sarara xiqqaa kana kanatti wal ni qixxeeffatan. Erga kana wal qixxeeffatanii booda guututti irraa ni qulqulleessitan. Raayit jettanii ni baatu ammas keessaa. Raayit jettanii erga baatanii booda hunnooti teekistii hanjuu waan irratti al tokkoof ni tuytu. Ammaan tana eessi barreesseetiin jira waan ta'eef selaam irraa hin eegale selaam
baas anjuun barreeffadha amma maqaa keessan barreeffadhaa hin jaasiniin waan feetan barreeffachuu dandeessan salaam gootanii amma baas kan juuni barreessisan salaam baas erga jecha juu barreeffatanii booda gad deebiftanii hunnooti irratti wal ni qixxeessitan erga irratti wal qixxeessitanii booda amma hunnoo salaam baas kan juun irratti wal qixxeeffatanii hunnoo ni gartanii bakka tanaan akkatti sarkiftu amma wal qixxaatee jira hunnoo stroke kan juu kanarratti al tokkoof ni tuytu erga tuytanii akkanatti gubbaa kanaan bilaakii guutuun ni filattan bilaakii filattaniiti akkuma reefu akkuma sanii godhatanii gubbatti adii godhatanii jirtanii amma kana wal qixxeessitanii jirtan ammaan tanagaa hunnoo laalladhaan isinin jaa amma bakka tanatti aad bootoo kan juutu argama aad bootoo kana keessa akkuma reefu ni seentu achi booda hunnooti keessa gad deemtanii footoo tokko ni filattan achi booda footoo sanis irratti akkanatti akkuma sanii ni godhattan akkanarra wal qixxeeffattanii booda akkana sarara kanaan akka keessaa mul'atu akkuma reefu ni gootu akkuma reefu irra deebitanii gootu kanaas waan nama dhibaatii miti amma irra kan jiru waan erga keessa seentanii ammallee fitti as harkisuudhaan amma irraanii heexuu waan maddi beetana guututti irraanii heexuu hunnoo akkanumatti irraanii heexuu wal qixxeessitanii osoo keessa hin seenne kanatti suuta jettanii kanatti irraa sarratti kana wal qixxeeffachaa jiranitti booda irraa jettanii baatu irraa hiixanii boota amma sararratti kana qabdee akkanatti as harkifta kanatti as harkifta amma biin kun eelaa dhokatee jira keessisa bii kana akkana godhee as harkisee akkana kee raabanadha hunnooti amma raabanadheetiin jira hunnoo ni gartanii akkanatti irraa wal ni qixxeeffadha erga amma akkanatti irraa wal qixxeeffatanii booda hunnooti erga amma akkanatti wal qixxeeffatanii booda hunnooti raayit jettanii baatu raayit hin naayattan akkanatti isinifite ammallee raayit ammallee hunnooti raayit jettan ammallee raayit ni jettan achi booda ammaasis sarara gamanaa kanarratti ammallee hunnooti sarara kanarratti ammaas ni tuyxu erga sarara kanarratti tuyxanii booda seef ni godhattu footoo tana jechuudha seef kan jiru kanarratti al tokkoof innaa tuyxan gama galaarii keessanii salphumatti isiniif galee jira barnoota irraa amma irraa kan akka raakmatan abdii guddaa nan qaba barnoota biraatiin amma walitti deemnutti subscribe naa godhaa laayik illee naa godhaa baay'ee